Addi bilisummaa Oromoo filannoo waliigalaa torba farratti hirmaachuudhaaf qaadhimamtoota 163 dhiyeeffatee jiru amma tana bulchiinsa magaalota lamaa fi naannolee afuritti dorgomuuf qophaa'aa jiraachuu beeksise. Jaalaltii fi gamtaan musliimotaa ji'a Ramadaanaa kana keessa mul'ate cimee itti fufuu akka qabu manni marii olaanaa dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee guyyaarraa ibsa kanneen beeksise. Murtii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti murteessee yeroo ammaa tana morbiin White House keessaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mudachuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti na dhaqqabu kanneen amma isinitti himne hangafoota Egeree Miidiyaati amma bal'ootu isinitti himna. Addi bilisummaa Oromoo filannoo waliigalaa torbaffaa qaadhimamtoota 163 dhiyeeffateen bulchiinsa magaalaa lamaa fi naannolee afuritti akka dorgomu beeksisuun dhaga'ame. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n filannoo waliigalaa torbaffaa dhuma caamsaa bara 2018 taasifamu irratti hirmaachuudhaaf qaadhimamtoota 163 boordii filannoo biyyaalessaatiif dhiyeessuu beeksise. Durtaan koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo Alamaayyoo Diroo turtii gaazexaa Bariisaa wajjin taasiseen ABO'n filannoo baranaa bulchiinsawwan magaalaa lamaa fi naannolee Itoophiyaa afur keessatti kan hirmaatu beeksise. Magaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa, naannoo Oromiyaa, Hararii, Amaaraa, godina saba Oromoo fi Beenishaangul Gumuzitti akka dorgomu kan beeksise yoo ta'u, gama nageenya ABO'tiin Finfinnee bahee duula na filadhaa gaggeessuuf rakkisaa ta'ullee Alamaayyoo Diroo gaazexaa Bariisaa wajjin gaaffii deebii taasisan dubbate. Dhaabichi filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa irratti kan hirmaatee fi haalli mijataan jiraate otoo hin taane filannoo irratti hirmaachuu akka qabsoo karaa nagaa gaggeessuutti waan laaluuf kan mirkaneesse ta'uu beeksise. Haalli filannoo mijataa ta'uu baatullee jaarmiyaaleen carraa argametti fayyadamuudhaan kaayyoo fi bakka gaaniyyatuudhaaf socho'aa jiraachuu Alamaayyoo Diroo himeeti jira. Bakka nageenya hin jirretti filannoo adeemsuun mootummaa uummataa sirnaan bakka bu'uu ijaaruun ulfaataa waan ta'eef garuu ABO'n akka qabsoo karaa nagaatti waan laaluuf filannoo tanarratti hirmaachuuf murteessuu ibseeti jira. Jaalaltii fi gamtaan musliimotaa ji'a Ramadaanaa kana keessa mul'ate cimee akka itti fufuu qabu manni marii olaanaa dhimma Islaamummaa magaalaa Finfinnee guyyaarraa ibsa baaseen dhaame. Manni marii olaanaa dhimma Islaamummaa magaalaa Finfinnee ayyaana Iidil Fixrii waggaa 1447 ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kanneen tokkummaaf gamtaan ji'a Ramadaanaa kana keessa mul'ate cimee akka itti fufuu gaafate. Itti aanaan pirezidaantii mana marichaa Sheek Muhammad Shariif bu'aan gamtaa ji'a Ramadaanaa kana keessa mul'ate guyyaa ayyaanaa boodallee cimee akka itti fufuu qabu dhaamsa dabarsee jira. Keessumattuu zakaa al-Fixrii harka qalleeyyii yeroon dhiyaatu akka qabu Sheek Muhammad Shariif dhaameeti jira. Ayyaanni bara kanaa guyyaa hawaasni musliimaa walabaan hooggantoota isaa filatee booda waan kabajamuuf guyyaa addaa ta'uu hubachiisuudhaan qaamoleen nageenyaa fi hawaasni musliimaa Ramadaana kana nagaan akka xumuramuuf gargaarsa taasisuu akka qaban dhaamuudhaan ayyaanni kun Addababaayii Abiyootitti kan kabajamu ta'uu Ustaaz Hussein Sayyid beeksisuudhaan hordoftoonni humnoota nageenyaa waliin tumsa gochuun nagaa eegsisuuf yaamicha dhiyeessuu akka qaban yaamicha taasiseeti jira. Manni marichaa qophii ayyaanichaaf taasisu hunda xumuree jiraachuun ibsameeti jira. Haleellaa pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa tana Iraan irratti raawwachaa jiru ilaalchisee mormiin keessuudhaan mudachuun dhaga'ame. Ibsa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanneen dursee pireesiin sekireetarii White House dhimma hoogganaa wirtuu farra shororkeessummaa biyyaalessaa Ameerikaa katee gochoota Doonaald Tiraamp raawwataa jiru mormuudhaan aangoo isaa gadhiisuun dhaga'ame. Kunis waraana hin deeggaru jechuudhaan waraana Ameerikaan yeroo ammaa tana Iraan irratti labsite kan balaaleffate yoo ta'u, pireesiin sekireetarii Leeviit miidiyaa hawaasaa irratti qabiyyee barreesseen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp shiraxatuudhaan Iraan yeroo ammaa tana haqa malee waraanaa jira jechuudhaan falme. Iraan ummata keenya irratti yaaddoo qabatamaa hin aggaamne jechuudhaan aangawaan kun dubbate yoo ta'u, faallaa kana immoo pirezidaantiin Ameerikaa Iraan nu haleeluudhaaf akka turte ibsuudhaan qabatamaan ammoo akka nu haleelle goonee jira jechuudhaan ibsa kenne. Ragaan kun maddeen garaagaraa irratti yeroo ammaa tana gabaafamaa kan jiru yoo ta'u, Tiraamp lafaa ka'ee loltoota keenya biyya alaatti hin bobbaasu jechuudhaan mormuun dhaga'ame. Haa ta'uutii malee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan sagantaa nikuleeraa akka dhaabduuf murtiin fudhadhee jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, Doonaald Tiraamp kana kan dubbate Israa'el waliin haleellaa banan erga guyyoota 18 lakkoofseen booda yoo ta'u, dabalataan ammoo yaaddoo qabatamaa nageenyaa hambisuu dandeenyeeti jirra jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa baaseen dhaadate. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa isaa keessatti ibsa hoogganaa kanaa arguu beeksisuudhaan nama gaariinse garuu inni nama dadhabaadha jechuudhaan hoogganaa aangoo gadhiise kana ifatti kan qeeqa yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa isaa keessatti ani Leeviit baay'eellee hin beeku garuu yeroon ibsa isaa dubbisu inni baay'ee nama dadhabaa fi nama sodaata akka ta'e argee jechuudhaan karaa tiwiitarii isaa Tiruuz Sooshaal irratti illee barreessee jiraachuu miidiyaaleen garaagaraa yeroo ammaa tana gabaasu irratti argamu.